Hello, akkam ooltani nagaadha marroo ajajaa waraana bilisummaa zoonii dhihaa akkam nagaa keessanii jirtu? Nagaa akkam jirtaati fayyumaa? Jirra har'agaa yeroo cinqaa kanatti uummanni Oromoo rakkoo fi waa'ee koonyaa Oromoo caayaa yookiin dhiha Oromiyaadhaa beekuu barbaada yennaanuma yeroo rakkoo kanatti hin barbaanne mee maal keessa jirtu waraanni isinitti baname jedhu waraanni isinitti baname kun isinuma waraana bilisummaa Oromoo irratti baname moo koonyaa Oromoo maccaa yookiin immoo Oromoo dhiha Oromiyaa irratti banameera? Ayyee egaa quunnamtiin bilbilaa miidiyaa adda addaarraa dhageesseetta ta'uu danda'a. Atis bilbilli gara lixa kanaa hin jiru. Quunnamtiin baay'ee hawaasa waliin taasifamu rakkisaadha. Garuu quunnamtiin waraana gidduu waraanni waan ittiin wal quunnamu akka waraanaatti ni qaba waan ta'eef nu gidduutti quunnamtiin jiru addaan hin citu, addaan cituu hin danda'u. Lolli adeemaa jiru lola waraana bilisummaa Oromoo waliin qofaa osoo hin taane lola uummata Oromoo gara lixaa jiru waliigalaa fi uummata Oromoo gara kibbaa jiru waliigalaa waliini. Waraanni bilisummaa Oromoo ibiddaan isa ofirraa qolataa suni itti amanes wareegamaaf of qopheesses itti seenee wanti jijjiirames wanti adda ta'es hin jiru. Garuu uummanni Oromoo gara lixaa jiru rakkoo hamtuu quunnamtiin jiraate illee eenyu eessatti maal akka ta'e adda baasuu haala hin dandeenye keessa jira. Gamaa haaluma adda addaan rakkoo ulfaattuu kana keessatti immoo wanti odeeffataa jirruu fi odeessi uummata irraa darbee walitti qabaa jirru mootummaan kun bu'oo isaa yeroo dheeraa tolfatuu dadhabee amma ifa bahaa jiru kana qadaaduu yookaan ukkaamsuu fi nyaa irraa dhoksee uummata ukkaamsuu fi kaba kaardii fi xumuraa lafaa qabu waan buqqifatee natti fakkaata. Kana kan deemaa jiru ammatti uummanni keenya waan baay'ee hamtuu dubbachuu hin danda'amne keessadha jira. Tole galatoomi marroo mee amma atillee akka madooftettiidha qaamni mootummaadhaa kan haasa'u madooftee akka naannoo biroo jirtuu fi namoonni yookiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatanii akka jiranidha kan deemaa jiru. Waraannis immoo xiyyaaraa fi lafoodhaanii kan jedhanidha kan haasaa jiran namoonni. Waraanni amma deemaa jiru kun maali atis dhuguma madoofteettaa? Egaa mootummaan kun bu'oonsaa garmalee jalaa saaxilame inni siin jedhe isa kana bu'oo bilcheessuu dadhabe sana lafuma bukaa'ee jirutti qodaa bu'oo sanatti qadaaduu barbaaduutti kan inni jiru. Marrooni ana miti, marroon nam tokko miti, marroon amma waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa marroon sirna gadi dhaabbate. Ani madaa'uun, ani du'uun waan jijjiiru tokkoyyuu hin qabu. Ani waan kana amaneen itti seene. Sirba dhaqanii morma dhokfatanii. Waan hin keessa jiru kana, waan hin dalagaa jiru kana barbaadee naa ta'a jedhee amanee itti seene. Amanee akka itti seenu kana taasise immoo cunqursaa roorroo gabrummaa. Kana keessaa kan hin bahuu danda'amoo falmiin ta'uu hin beeka. Falmiin ammoo kufuu fi kuffisuu, madaa'uu fi madeessuu ni qabdi. Amma garuu wanti adeemaa jiru ani madaa'uu yookaan madaa'uu dhabuu sana osoo hin taane ololaa naannoo kamirrattuu odeessi akka wal keessa hin deemsifamne ukkaamsanii sana booddee immoo olola miidiyaa kallattii tokkorra qofaa dhangala'u kan mootummaa gadhiisuuni uummata abdii kutachiisuu fi waraana bilisummaa Oromoo abdii kutachiisuuf waan deemaa jiru. Kana tooftaan amma deemaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo harka kennates harka kennachuufis hin jiru. Ani madaa'uu yookaan ani du'uuf miti kan inni qabsoo gaggeessuu jiru. Jiraatus dhibus marroon amma sirna ta'eera. Sirna abbootii irree
gabrummaa kana dheeraa Oromiyaa irratti gadhaaban buqqisuuf adeemsifamu qeerroof qarree Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo hunda hammate jechuudha. Kanaaf jiraachuu fi jiraachuun habuu kiyya waan jijjiiru tokko illee hin jiru waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo daa'ima kaleessaa mootummaan abbaa irree kun daandiirraa walitti qabee leenjisee bobbaasee jiru akka gaariitti kunuunsuufiittidha jira jechuudha.